Yoo dhaggeeffattoonni keenya daawwattoonni keenya bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha guyyaa har'aa screen sharingii fi akkasumas super imposition waliin ilaalla. Hamma xumuraatti subscribe, share, like, comment gochuun na waliin tura. Wal duraa duubaan isinitti agarsiisa. Jalqaba screen sharingii ilaalla. Eshi jalqaba viidiyoo keenya kan irratti hojjechuu barbaanne import godhannaa jechuudha. So video kana irrattidha amma screen sharing kan fayyadamu barbaade jalqaba asirratti kan hubachuu qabdani screen sharing jechuun screen tokko irratti video garaagaraa afur agarsiisu jechuudha. Isa immoo haala kamiin akka ta'e isinitti agarsiisa jechuudha. So haala kanaan jira. Kana achiin fudhadha. Timeline korran geeffadha jechuudha. So amma geeffadheen jira. Eesh. Ammas video kana fudhee ammas video kana fudha ammas video kana fudha jechuudha. So video afuridha kanan asirra kaa'ee jiru garuu kan asirratti mul'achaa jiru maalidha video tokko qofaadha isarra keessaa kana qofa jechuudha. Garuu ta'uu balleessinee mul'ata jechuudha tara tara. Amma kan mul'achaa jiru isa jalaadha jechuudha. Ammas isa kana mul'achaa jira jechuudha. Isa kanas gaafa balleessine isa kanatu mul'ata jechuudha. Isa kana mul'achaa jira jechuudha. So amma arfan saayyuu screen tokko irratti agarsiisuu barbaanne. So maal goona isa kana irratti hojjetanna jechuudha. Scale isaa as ufneeti maal goona scale isaa 45 irra kaawwanna jechuudha. So amma viidiyoon kun scale isaa gadi gabaabbatee jira jechuudha. So warra kan akkas gochuun dura hin jiraatu maal goona as ufneetu copy godhanna jechuudha. Saa wadde sadan isaa irratti maal goona paste goona jechuudha. Amma sadan saayyuu wal jala nuuf galee jira jechuudha. Amma warra facaasudha. Lama irra keessaa lama jalaan keenya jechuudha. So amma screen tokko irratti diriirfannee jirra jechuudha. Kanii booda amma viidiyoo kana jalaan kalarii wayii galchanna jechuudha. Background wayii jala galchina jechuudha. So sammuu haala kamiin finnee galchanna as dhufna kalarmeet. So asii nu filachiisa jechuudha. Kalarii nuti jala galchuu barbaanne viidiyoo afansaa jala. So ani video kanaaf yaw haala isaa akka hubattaniif waan ta'eedhaaf yaw isti yaw kanumaan galchaa jechuudha. Kanumaan galchaa dura isa kana olan butadha. Sanii booda jala naaf galee jira jechuudha. So amma screen sharing haala kanaan hojjenna jechuudha. Gaabbitti jechuudha. Amma arfan isaa hojjechaa jira jechuudha. So haala kanaan fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Gara biraan immoo asuma irratti maal goona secret camera gochuun hin dandeenya. Viidiyoo kana secret cameraatti jijjiiruu hin dandeenya. Maal goona effect keessa galleetu effectota baay'eetu jira garuu keessa monochromii kan jedhu tokko fayyadamneetu maal goona gara intinitti jijjiirachuu hin dandeenya jechuudha.
security camera fakkeessuu hin dandeenya jechuudha. Amma yoo ilaaltan security camera fakkaatee jira jechuudha. Amma agartanii black and white ta'e jechuudha. So haala kanaan fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Black and white jijjiirre haala kanaan fayyadamuun hin dandeenya jechuudha. Egaan daawwattoota keenya screen sharingiin kana fakkaata. Kan itti aanu immoo superimposition isinitti agarsiisa. Inni immoo baay'ee salphaadha. Gara viidiyoochaatti. Egaan viidiyoon koo har'a kanuma fakkaata. Guyyaa gara biraa viidiyoo gara biraan haga nutti deemnutti nagaan tura.